Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni Itoophiyaawidha. So Beirut keessa kan jiraattu yaa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti ijoollee baay'een haala kana keessatti kan argamanidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mucayyoon tuni dura mana namaati kan dalagdu jechuudha. Mana madaamii akkuma ijoollee kaanii kan dalagduudha. Yaa ta'u malee immoo amma baatee barraa baatee garuu maatiin bakka beektanii maatiin bakka jiran quba hin qabu jechuudha. Ashamaa qabuun bakkoota kabajamtoota isaanii keessa kan jalatti argamtanii jirtu kan jirtan nagaan qeessanii baay'atu. Egaa maal jechuu barbaadetanii maatiin ishee inni yaafatu jechuudha. Maatiin ishee inni yaafatu. Garuu mooshin haala kana keessatti argamti ilaala. Hojii shamarran keenya dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko baay'ee tokko nama gaddisiisa beektanii. Namoonni akkasitti siniinidha. Haadha abbaan ishee bakka jiran quba hin qabdu. Garuu biyya ormaa keessatti waan dalagaa isaan dalagaa isheen dalagdu ilaala. Egaa ijoollee baay'een maatiin ni yaafatu immoo mucayyoon tiyya dhalli maal taate jedhanii namoonni baay'een waan akkana kan kun rakkataniitis ta'uu danda'a. Kanneen immoo akkanatti durii biyya ormaa keessatti durii ta'anii jiraataa jiru jechuudha. Ilaala. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na ajaa'ibdi mucattii yoo baqa yeroo baay'ee beekanii education arga yeroo miila darbee turee jira waan isaa barbaadaa turanii beektanii garuu dhufattee achuma ijoolleen beekan ishee tan jedhanii baasanii jechuudha. Garuu immoo maatiin bakka jiru waan qabdu ilaala. Maatiin ishee duuti jedhanii kan bu'aa turan jettee guddina ishee jechuudha. Kanaafiyyuu sammuu intaani baatanii deemuun dhugaa dubbachuuf sammuu qabu akkanaa kana baatanii deemuun sirrii miti. Maatiin jechuu barbaadetanii jalqaba irratti kan dursu maatii ofiiti. Maatiin ofii kun namatti gammadee yoo beektanii yeroo hunda kadhannaa siif godhan maatiin kee hin milkoofta. Bakka kamittuu yoo taanan garuu immoo akkasiin ta'u taanan kan tuudha. Bakkeetti qofta bakkeetti haftaa jechuudha. Maatiin kee. Egaa maal jechuu barbaadetanii shamarran keenya yeroo baay'ee jechuudha. Biyya irraa gaafa baatanii hundumti keenya iyyuu kaayyoo mataa keenyaa qabna. Garuu immoo kaayyoo mataa keenyaa gaafa jedhu namni hundumtuu namni kaayyoo hin qabne hin jiru. Ni qabu. Isarratti dubartiin takka hin jirti dhugaa dubbachuuf. Dubartiin qajeeltuun biyya ormaa kana deemtee bakka kan ishee irraa bu'afee ollaa isheetiif uummata isheetiif taatu ni jirti jechuudha. Yeroo tokko umurii guutuu biyya ormaa jiraate kan maatii isaatiif faranka takka kan hin ergineef hin jira. Namoota meeqa dhugaa dubbachuuf sinis hin beektu waan ta'eef. Garuu immoo kan dursu maalidha? Maatii ofiiti. Sinii galee kan dursu maatii ofiiti. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii mucayyoo tanatti waan deebi'u yeroo maatiin barbaadee bu'ee akkanatti eessa akka jirtu jireenya ishee qofa barbaadne jedhanii gaafa bu'an dhukataa turte. Garuu mana maatii ofii maatii ammoo fe'iyyuu kifoos ta'u iyyeechas ta'u maatii ofii akkana godhan. Kana obboloota koo waan akkanaa kun gaarii miti. Maatiin obsi nama abaare maatiin nama abaare jechuumattuu yoo taasise hin milkooftu. Milkaa'inni hin jiru. Maatiin kee gaafa sitti gammadee si eebbisee eebbisaanii sun si milkeessa. Xaaraanis guddisan waan ta'e. Kanaafiyyuu maatii ofiitti irraa fagaachuun nama fe'eyyuu qabeenyas godhadhu. Maatiin kee dhiyeessitti maatii keessan dhiyeessuu hin qabdu. Namoonni tokko beektanii gaafa qabeenya godhatanii maatuma isaanii kana iyyuu hin tuffatu.
injiru namoota akkasiin beeku gin akkasii miti wanti beekuu qabdan yoomiyyuu taanan milkaa'ina keetiin kan durstu milkoofte jechuudha maatii keetiin irraa milkeessu isaan irraan irraa as geesse waan ta'e isaan irraan qabeenya godhatte waan ta'e kana beekuu qabdu ijoollee baay'ee nama injiru maatiin keenya akkana nu godhanii jedhanii maatiin kee waan maqeeyyiis waan barbaade siyaadu waan barbaade maatii ofii dhugaa dubbachuu fi jechi yookiin immoo gochaan illee galata isaanii hin dhibu. Kanaafuu maal jechuu barbaadatanii maatiin kee yoo hundumaa galata qaba. Bakka qabaachuu fi qabu. Maatii kee jechuun ija lamaan ta'e kana jechuudha. Ija lamaan tan immoo dhabdee laaluu hin dandeessu. Kanas ni jedha. Andanya beektu haalli maatii ittiin nama guddisanii bakka maatii keessan dagachuun qabda isiniin jechuu barbaadisa. Amma fe'ee isinitti tolu amma fe'ee ta'uu isinitti tolus baatus dhiisus maatii keessa konkumaayyuu irraa fagaachuu qabdan. Jireenyi biyya lafaa koo yeroodhaaf malee namatti fakkaatti malee bakka nama geechu inuma abdii qabeenyas godhadhu maalis jedhu hundumtuyyuu inafa jini galee har'aa beektee humnaan qabaa jettee mijayyota naannoo akkuma argaa jirtan shiishaa dhugdi har'a garuu beektanii sammuu ishee biqaa malee amma fannoo mormarraa qabdee jechuudha akkuma argaa jirtan fannoo morma isheetirra hin jira garuu immoo dhiyooti isheen beektu namni dhiyooti ofii beeku amantaa ortodoksii keessatti waan akkanaa shuumishee minaamin kana hin dhugu garuu isheen dhiyooti isheetti sirraafatte maatii isheetti sirraafatte jireenya ishee keessa hin jirtu namni akkana nama seexanatti dabalameedha malee namni garbichuun namni amantaa ortodoksii tokko waan akkanaa kana suutii kanaa hin qabu jedheetu biyyaa hin qabus annaa kanaa fi fannoo bichaa godhatanii amantaa kana tan qaba jechaa amantaa sanis illee itti fayyadamu. Amantaa kee yoomiyyuu taana amantaa kee waan dhorku tokko irraa fagaadhu. Amantaan ortodoksii keessatti dhugaa dubbachuuf hin jiru ijoollee baay'een kan beektanii ortodoksii immoo amantaa kiristaanaa qormaatatti baay'ata. Qormaata san keessaa bahu qormaata san injifachuu immoo yeroo hundumayyuu gara waaqatti dhiyaachuu. Seexanni isin shannafattee isheen seexanna shannafatteeti jirti jechuudha. Akka amantaa keessanitti yeroo hundumayyuu keessattuu nuti ijoolleen biyya Arabaa jiru keessattuu shamarran gola madaamee jiru yeroo hunda qormaanni nama nutti baay'ata. Kanaaf yeroo hunda kadhannaa gochuudha. Inni akkasiniin jedha viidiyoo biraatiin gabaasa deemuutti turtii gaarii isiniin haa ta'u.